Haay akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa keessanii warri biyya keessas warri biyya alaas jirtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a toopikii nuyi qabannee dhiyaanne keessa abbaan manaa kee waan si dhiise yeroo fakkaatu yookiin immoo iddoo sii kennu baate yookiin chillaa yoo siin jedhe haala akkamiitiin of sirreessitee mana keessa isa sirreessuu dandeessu kan jedhu qabadhee kanani isinii dhiyaadhe inni tokkoffaanii fi inni adda dureen dhiironni emoshiniin isaanii akka keenyaa miti gaafa alaa aaranii dhufan gaafa alaa wanti ta'e isaan mudatu gaafa depressionii keessa jiran akka nuyi aarree yookiin muufannee yookiin boonyee sossobbaa barbaannu san isaan hin barbaadan jechaadha waan san isaan namatti dubbatatanii rakkoo isaanis haa ta'u gammachuu isaanis haa ta'u akka nuyi dafnee ibsannu sanitti ibsachuun barbaadan jechaadha. Kanaafuu maal godhu cal jechuu dubbachuu barbaadu dhiisuudhaan reaaktii isaanii kan godhan jechaadha. Nu immoo yeroo sanitti maal jenna maal balleesseetan maal godheetan maal yakkeetaniin kan natti jijjiiramte yookiin kan na dhiiste yookiin kan iddoo naaf kennu dhiiste jennee itti deebinaa isa muudi isaa sanitti deebisuudha hin kofalchiisnaa hin qoosnaa waan adda addaa goona darbeeyyuu aaritti finnaa jechaadha. Wanni sun immoo inumayyuu isaan aarsaa isaan itti jabeessaa deema. Kanaafuu wanti keenya kun reaakti kan goonu kun yeroo saniif amma muudi san keessaa bahanitti cal jechuu ni qabnaa jechaadha. Nuyi kan gochuu qabnu cal jechuu duwwaadha. Amma ofii isaaniitti muudi san keessaa bahanii amma ofii isaaniitti aarii san keessaa bahanii gara muudii isaaniitti deebi'anitti cal jechuu ni qabnaa jechaadha. Kanaafuu inni adda dureef inni tokkoffaa cal waan jedheef waa balleessitee yookiin waa dhageessee yookiin inni immoo alaa waa dhagahee otoo hin ta'in alaas aaranii yoo dhufan akkuma waan nutti aaranii akkuma nuyi waa yakkineetti cal jechuu jaalatu jechaadha. Akka nuyi boonyu akka nuyi reaakti goonu akka nuyi akshinii adda addaa argisiisnu hin agarsiisan jechaadha. Kanaafuu amma ofii isaatii deebi'utti bakka yeroo kennuufi yeroo ofii isaaniiti yeroo ofiin haasa'an yeroo kadhatan yeroo waa tokko dudubbatan yeroo maal jedhan isaan yeroo yoo kennine waan sanitti deebi'uu danda'u waan ta'eef cal jechuun isaaniif deebiidha waan ta'eef cal jechuunidha jechaadha. Inni lammataa immoo akka haadha hin ta'iniif haati manaa haadha manaati haati haadha ati haadha manaati malee haadha miti. Akkas jechuun koo maal jechuu kooti akka malee ifama akka malee sii du'ee sii ka'ee nyaadhu dhugii maaloo akkas ta'e maaloo akkana ta'e hin jedhin. Fakkeenyaaf manuma haadha keessanii dhaqxanii yookiin turtanii isaa ta'u yookiin maal isaatti maaliif gurraachoftan maaliif akkas taatan maaliif akkana taatan midhaan hin nyaattanii akkas ta'e akkana ta'e gaafa nun jedhan ammam akka cinqabnu hin beektu jechaadha. Kun immoo irratti akka malee ta'uun kun isaafis haa ta'u nuufis gaarummaa hin qabu waan ta'eefu bakka waan isatti tolu godhi isa kabajii nyaata inni jaalatu hojjedhuu fi waan inni barbaadu godhii fi isaan ala garuu humnaa ol daangaa kan darbe gaafa ta'u isa sinniphisa nus deebi'ee vaaliyuu nuyi qabnu gadi buusaa jechaadha. Kanaafuu akka haadha manummaatti jiraachuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan immoo of qabu gaafa jennu qulqullina ofiitiinis ta'uu danda'a yookiin iddoo ofii kenninuunis ta'uu danda'a yookiin hojii hojjennuunis ta'uu danda'a. Bakka isa duwwaa jireenyi nuyi jiraannu isa duwwaa irratti kan hundaa'e haalli nuyi goonu bakka ani kan isaa ta'eera isa argadheera waan ta'eef fakkaata. Amma dubartoota tokko biratti har'allee anuyyuu shiitiidhaan hin jira. Dubartoota tokko biratti gaafa dhaqanii heeruman yeroo mana jiran yeroo maatii bira jiranitti baay'isanii of qabanii baay'isanii bareedanii baay'isanii maal jedhanii kan deeman gaafa gaa'ela dhaabbatanitti wanti hundi si'achaan ijoollee kootiifan jiraadha si'achi ijoollee kooti si'achi maal hin jedhamu. Akkas ofii keetiif jiraachuu qabda. Ofii keetii ta'uu qabda ofii keetii vaalii ofii kennuu qabda. Akkas ta'e taanaan meeshaa mana jiru meeshaa isaa ati soofaa fi televezyiinarraa wanni itti adda taatu hin jiru jechaadha. Maaliif bor kottee keetiin dhaabbachuu qabda hojii hojjechuudhaan
kitaabota adda addaa dubbisuudhaan bakka waan adda addaa create gochuudhaan akka atis nama tokko innis nama tokko ta'e beeksisuudha qabda malee bakka gaa'ela dhaabbadheeraa wanni koo hundumtuu haaluma akkasiitiin ani si'achi maalan godha ani si'achi akkasii bakka isa argadheera gaa'ela argadheera ofiin qabu ofii kootiin ta'u kan inni fidus nu gahaa jechuu hin qabdu jecha kanaafuyyuu inni sadaffaan of qabu qulqullina ofii haa ta'u fiizikaalii ofii haa ta'u akka ispoortii hojjechuu qabdu taanaan ispoortii hojjechuudhaan treat of gochuu qabdu taanaan treat of gochuudhaan nyaata dabalataa fakkeenya dubartoonni tokko baay'ee dubartoota tokko osoo hin ta'in anumtuu muuxannoo koo akkuma dura gaa'ela dhaabbadhetti gaafa inni ala ture inni tarii hiriyoota wajjin turuu danda'a tarii dhuguma hojiirra turuu danda'a maa inni amma sa'aatii 9 sa'aatii 10 ittiin turin dirqama inni dhufu malee nyaanni hin nyaatamu jechaadha. Garuu gaafa dhufutti tarii hiriyoota isaa wajjin hin nyaateera namni kun. Nu immoo waan hundaan treat of goone iddoo ofii kennine nyaataan illee fiizikaala keenya eeggachuudhaan illee qulqullina keenya eeggachuudhaan illee of taanee dhaabbachuu akka dandeenyu isa sin gammachiisa malee hin gaddisiisu wanni kun waan ta'eefu waan akkasii kun dubartiidhaaf isa barbaachisaadha jechaadha. Inni afraffaan immoo maaltu jira akka tasaa waaqayyoon fidiiniiti walitti bu'uu dandeessu walitti gaafa buutanitti dhiirri kun yookiin sababa adda addaatiinis ta'uu danda'a yookiin sababa rakkoo keetiitiin yookiin sababii rakkoo isaatiinis haa ta'u akka tasaa deemee sirraa fagaachuu danda'a gaafa sirraa fagaatutti immoo aariidhaan gatii kaffaltee bareedina kee isa duraan of gattee teechuu addatti of qabdee isa inaafsistee maal jettee wanta adda addaa goote gatii baay'ee kaffaltee ijoollee kee guddisuudhaaf isaa ta'u aarsaa goote guyyaa tokko immoo karaan beekamne deebi'ee dhufuu danda'a namni kun gaafa deebi'ee dhufu sanitti garuu gatii kaffalteetta isa deebisuudha abbaa ijoollee kee deebisuudha gaa'ela kee deebisuudha yookiin xiiqiidhaaf isaa ta'uuti deebisteetta nama kana jechaadha erga deebistee dhufee booda immoo ati immoo kaleessa nagattee deemte kaleessa eessa dhaqxee maaliif kan kaleessa tiriit nan goone harreessaa dhufte kan jedhamu jira gatii kaffaluun keeyyuu isa deebisuuf sababbii ta'eefu haa deebi'u gaafa deebi'utti nagaadhaan simattee isa booddee gaafa muudii gaarii keessa jiraatu maal balleesseen maal godheen kan gaafa san nu gattee deemte kan gaafa san maatii kee gattee deemte haala akkamiitiin boruu kan itti fufuu dandeenya diskas gochuu jechaadha taa'anii haasa'u maaliif wanti sun lammaffaa deebi'ee akka gatii sin kaffalchiisne akka waan adda addaatti sin darbanneef akka isa sin darbanneef teechanii mari'attanii ijoollee keessan guddifattu jechaadha. Kanaafuu wantoota akkanaa kana itti fayyadamtaniitu taanaan dhuguman siniin jedha gaa'ela keessan isa bareedaa isa milkii ta'e isa waggoota baay'ee wajjiniin hortanii heerumsiifattanii fuusifattanii umurii dheeraa wajjin jiraattan akka godhattan abdiin qabaa waan kun immoo hiriyoota keessan kaaniif akka ga'u sheerii godhaa isinin jaaladhaa galatooma.